مي مالي جرت مي سلام عليكم جنة إدو ثنا لايف ثنا نديف نامي رموسمني خديرة دلاني أركفوني شما ولي قلاني أو أكمل جرتن مي أكمل جرتن برچاق أماتي أرى خبات الدنيا ينو ديكرتنو أنا سبينين ديكرا أزينو مي شير ولي قودا حالا يرو رد يادا خننا حالا يرو أمان تنا خنا رد تيكو وان أمتا خينيا إفتاو كبو جرا إفا قدو بربانا إسين وان دندي سن شير قودا ولين غغايا يوتيوب خينيا خناس غسينا ميديا ججيراتشو أنا إسين إنجنة إجارو فيانا إن شاء الله ربنا وغرغارو إسين سبسكرايبي خنا تمودا بودا سبسكرايبي نسين جلا شوفا مانته أما دفع قودا خونو لينكي أسكوبا إسيني خاي مي وليد الدبرسا أكبي جرتريسين أو نمانجرا يسامبت نتي أمتا زرفني نياچو تنجر خولي دليني نياچو جرا خولو متنا نبليس خولو متنا نبچيس أي أكبي جرتميسين مي وليد الدبرسا شيخة خيسا يادني ما شاء الله اسبيني موتي يا أكنا لا شير ولي قدا وليد الدبرسا دا اتسينا يا دمتيكا تكون كنا دجيتين دفه على يرورت أيه الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنين سلامتاتا ننجنة هندي كيسنو وبليين كيا كوا كيفتا كريستان هندي كيسنو ويلكم بغنا جان دفتنين جا خروما خي نسنيغا خرات ربا اتشلال بغنا جان دفتني سنوندنوي وليد الدبرسا حالا يرو خنرت غرتي يادا خن دجيتين دفه حالي يرو امان تنا قبسون oromo داندي دروان افا ولالله اما داندي قبته ديبته جرتي خناف وري ياده غرتي سكري يا راي غلي هنگا فارسي بولتي يا جرني جچو دروان دور سودان الحمد لله رب العالمين ولين تاني والدقيني وليف تاني قبسون تون أكدان درد ديبتو غوني جرالي داوتوني هي أسمان بغا غمتن غافا خوبا أني مخينا خيسة تاي هيوني ورمو والنوتو قبن هيوني ورمو والنوت أغيو قبن قبسوني دنوتي في قبسون كرانا غيا ولد أرارمو قبديو يا رب قربانكم بشاني في غازة ولب بتعبطوا بربادا جيتشو ترون الرغودان نما خنو عرى ولين تاتي جولين تينيا الحمد لله وقي خون غارا إبسا باسو خون أسي إبسا غارا به بوستي ودا يجو تيغل خون شكري ربيتي في قبسو أنا في إسن تيغل فكاتوني هي جالان كي هندنو cininne gooneetu qabsoo oromoo walitti araarsee fakkaatota gogaa qabsoo oromoo uffatee gogaa sabboonummaa uffatee oromoo adda diiguu ture arra gartee dirree baasee akka harree rimooyitetti miidiyaa kanarraa iyyaa jiran jechuudha. Kun itti milkaa'anii abadan itti milkaa'an. Jarri kun dura maal dalaguu ture? Sakkareeyyaa maqaa haarayaan an qaallicha Khadir martuu fi injuu kana fidir
kanarraa eegali jarri kun maal godhuu ture dursa keessa Oromoo caccabsuu ture eegalanii jechuudha bifa gandummaatiin gandummaan hoggiitti bilkaawan bifa gosummaatti deebisanii jechuudha gosuma tana keessaa ibidda deebisanii jechuudha maaliif kana maaliif itti fayyadaman dahoo godhachuuf dallaa fi ijaaruuf akka gartee amma hogganaan tokko hoggii deemu gaardii qabaami gaardii godhachuu yoo inni gartee waa dubbatee nama isaa lolu nama isaa dubbatu nama isa cinaa hiriiru kan namni gartee nama kana laalee isa sodaatu gaardii tana uummachuu fi dura keessoo wanti kana keessoo Oromoo caccabsuu eegalanii jechuudha osoon dursa hayyoota Oromootii fi qabsoo Oromoo irratti aggaammiin godhin dura keessoo Oromoo tana caccabsuu eegalanii jechuudha keessoo Oromoo caccabsaniiti gandummaadhaan nama muka hudduu wal gursiisan gartanii jirtanii jechuudha gosaan qaama saalaa hunda walirraa cirsiisanii jiran gartan jechuudha ibidduma tokko afran qalluma walitti dachaasanii kana hunda sakkaree iyyaa kanaa godhu jira sigal Oromoo waan kana firraa arku dadhabe lammiinti yoogiin anitti iyyuu waan inan gartee isirraa benefita qabu waan inan isirraa gartee numaatu aangoo bahaa barbaadu itti fakkaatee ture jechuudha waan kana bultanii dhawaatumaan bifuma qabsoon gangalachaa as geessuun itti dhuftanii jirtanii jechuudha eenyuutu ilma sabaati eenyuutu ilma PPtiin eenyuutu ilma garaatiin adda isinii bahee jira jechuudha jara keenya dheengadda gaafa PP an deeggaru qaallichi sakkareeyyaan Kadiir Martuu kun warra dhaabbatee yaa jaawarkoo jee wallee isaanii beeytanii jechuudha baqqalaa Khoomaarree naan jettaa miixirkishoo naan jettaa jaawarkoo kana naan jettaa miilliyyoo naan jettaa jee warra waaqeffachuu ture gaafas maaliif TPLF gad dhufaa achi keessaanii waa harkadhaa jeeti kana godhachuu ture qabsoo Oromootiif miti sigale isaa fi fakkaattonni isaatis isa qofaame hundinuu warri arra biyya galee gartee namicha mataa baaldii sanirraa qabi biyya afaan banu jiru kun biyya galleeti gartee bakka hangaasaa faa bakka taayyee faa bakka ka'abbutaa faa bakka san nuti taana jedhaniiti iyyuu turanii jechuudha sun isaanii milkaa'uu dhabnaan piippuma jalattuu galan isaan piippiin beekan piippiin haga ammaa nuuf kabajaa qabdi dhugarratti isaan deeggaree dhugarratti isaan mormine sigale isaan mormine saniif nuu kabajaa qabdi sigale saniifu isaan kana godhuudhaaf itti milkaa'uuf dinnaan maal godhan amma Oromootti as garagalanii jechuudha amma Oromootti as garagalanii jechuudha soo saniifu kana maal godhuu qabna kajuurratti arra wal mari'achuu fi kan dhufne ummanni keenya kan morme sirnamoo namoota Tigreewwan Tigree taateef Hayila Sillaasee waan Hayila Sillaasee ta'ee fi morme moo sirnoota jarri kunnarra fiduu deemuutu aadaa xiyyanarraa balleessa safuu xiyyanarraa cabsa daangaa xiyyanarraa saamsisa qabeenya xiyyana dhabsiisa je'eeti ummanni Oromoo wanniif gaafachuu qabu tanaa jechuudha Oromoon gartee ciisanyaa dachii xiyya namaa qotee naman gabbaru qabeenya kiyya akka namni itti fayyadamu hin godhu daangaan kiyya akka sarbamu kana goosisu kana mootummaa akkanaa sirna akkanaa hin barbaadu je'eeti kan morme arra sirni PP kun maal godhu jira arra sirna Finfinnee gartee dhiiga keetiin daangaa ati saraarratti sirraa kennisiisu jiru sirna gartee tokkummaa abbootiin keenya michuu baay'een qabaali xabiiftuutti irraa dhaamsa hoo gahiini Oromoota maraa jedhanii kaabaa kibbaa walis ijaaran sirna san keessoo kee caccabsee tokkummaa kee facaasaa jiru sigale sirna Dirree Dhawaa gartee ati qabsoon fidette osoon jijjiga naaf falma jettee hidu osoon gartee narraa himi karaa asoosa naaf falma jettee eeggattu jijjiga dhiisi muyyaalee si harkaa kenne Dirree Dhawaa si harkaa kenne Finfinnee mu qofaa miti bar shaggar jeenumaatu Finfinnee tana tadur caalaa si bal'ise sigale tadur caalaa bal'ise akka gartee numaatu wanni tuulama jedhamtuun guutuun naannoo biroo taatu Oromoo keessaa baate Oromoon akka gartee handhuurti keessaa fuudhamtu Finfinnee jechuun handhuura Oromooti sigale
Finfinnee jechuun handhuura Oromooti. Handhuurti akkasii keessaa fuudhamtu godhuudhaaf sirna tattaafatu kana kasirra dhaadheessu. Sigale diina dheengaddaa mililikii wajjin garaagarummaa inni qabu maali jiif gaafadhu. Namoonni baay'een bakkitti shawwadame abaluu gartee nuu jecha sangoome abaluu nuu jecha aboo Qadiir Martuu yoom sangoome rabbi soda hunoo mucaan isaa Minneapolis tana wajji jirra. Asittiin tala anjaartii isaati jettee miidiyaa irraa iyyitu gartanii ilmoo isaa tajaajila mucaa isumarraa muru'a. Yoo yaadaan sangoomsitan an hin beeku. Yoo abjuun sangoomsitan an hin beeku. Adeeroo wanni dalagamaa ture filima. Jaawararra takka tuttuqee warra dheengaddaati qabsaa'oota maal kiyya wayaan sii jechaan du'a jettan hunda takkaan gayyaasu jira jechuudha. Akka qabsoota nagartee alaabaa if dura qabanii qabsaa'oota ficcisiisuu turan. Qabsoo Oromoo tana gartee afaan godhuu turan. Ummata Oromoo waan isaan godhuu turan takkaan gayyaasu jira. Jarri kuni jara sanirraa tokkuma jechuudha. Sakkareeyyaan kunis jara sanirraa tokkuma jechuudha. Osoon hin sangoomin sangoome jee dhalaa meeqa bira raftee hudduu keessa dhab godhee dhalaa meeqa ilmaan dhoo isaan guddisu jirti. Bakka inni sangoomee sabaa jecha sangoomee jedhanii eegee jala kaanii bira ciisanii dhalaa meeqa xallazee dhalaa meeqa ulfooyitee immoo kophaa hambaan naar dhagaa jettee kophaa guddisaa jirti. Sigale tanaaf ragaan kun olaal ilmi isaa Minneapolis tana jira. Egaa ati sangoomee Sudaanis sangoomsanii maarra sangoomsan jettu wanni hundi diraamaadha. Namni sii sangoome jeetuun himu sabattuun himu. Sigale saniifuu nuti pooyintiin kiyya nuti wanni sirna kana dura dhaabbannuuf takkaa sirna kana wajji dhaabbannuuf Oromoo ta'ee takkaa saba biroo ta'eetii miti. Waan Oromoon barbaaddu waan sirni kun raawwachuu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaan alatti sheeyxaanni dhufee waan Oromoon barbaaddu raawwannaa wajjin dhaabbannaa jechuudha. Namoonni gariin akka waan nuti abukaattoo namaa wahii an Jaawariis qeeqaatiin ture ni beeytan asumarraa na arrabsuu turtan sababa Jaawariin. Baqqalaa Garbaa qeeqaatiin ture ni beeytan asirraa na arrabsuu turtan sababa isaaniitiin. Marroo Dirribaa qeeqaatiin ture ni beeyta asirraa na arrabsuu turtan. Sigale ani yeroo hunda karaa Oromoon ittiin milkooytu qofa wanni nan deeggaru. Ani qabsoo siyaasaa tana bakka distiin isiitti godhamtuun ta'a yeroo hundaa'u bakka siyaasaan irraa kuutaatu. Niin arka gaafa dogoggorri uumame gabbeetiin iyyaa jechuudha. Sigale gabbeetiin iyyaa jechuudha. Niin beekan. Amma tanneen tagartee nuuf qabsoo itti maal jettu namni abbaa kanaatu isaaniin hin jiru. Qabsuma tanaa eeysaa deemtee eeysadii irra maaltu dalagamu jira abiyyi maal dalagu jira yoo ati jetteen waan si deebisan hin qabu. Dhugaan si hima. Meemma Marroo Dirribaa maal godhu jira. Mee Jaawar maal godhu jira maaliif mormite yoo jette waan Jaawar godhu jiru quban qabu keeysaan. Inni miidiyuma kanarra taa'ee asuma iyya. Akku ijoollee asirraa komantii kennituuf inni tokkuma qabsoo tana huggii mormituus keeysoo sii beekuu qabda. Waan mormituuf. An amma PP huggii mormu keeysoo PPtiin sirri beekaa jechuudha. Ay gartee waboo fi gartee ijoollee teenyata amma walii galte hayyoota keenya kana huggiin deeggaruus waan isaan keeysoon godhu jira waan hin beekuuf keeysoon sun akka Oromoo fayyaddu waan hin beekuufiin ciniinnadhee morma deeggaraa jechuudha. PPs keeysoo isiitii waan dalaguu deemtu waan hin beekuuf barosoon waan inni isin arra iyyitaniif tun hin dhufin PP mormuu turree miti. Hin taatu PP'n keeysoo isii beeynaa jechuudha. Keeysoo isii beeynaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya dammaqa. Abalu maarree ture. Abalu kaleessa sheekha ture yoo arra kiristaana ta'ee du'e sheekummaa kaleessaa sanii rabbi gaafata. Abalu yoo dheengadda sahaabaa ture arra kafree sahaabarratti osoo lola banuu du'e sahaabummaa dheengaddaa sanii rabbi isa kaasa. Qabsoon Oromootis akkasi. Dheengadda gartee qabsoo qabsaa'u miti jeneraala qabsoo Oromoo turte. Sigale arra yoo gantuu taate mee nadhii gammadaa rabbi rahmataa godhuufi osoomma inni deebi'ee gantuu ta'e nadhii gammadaatii jettee deeggarta.
jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuufi osoo inni deebi'ee gantuu ta'e jaarraa abbaa gadaatii lakkii ganuuf mirga qabaa jettee deeggarta si gale kaayyoo qabaachuu qabdanii jechuudha kaayyoorra nama deeggartan kaayyoorra nama mormitan adda baaftanii beekuu dandayuu qabdanii jechuudha hawaasa dammaqaa ta'uu qabdanii jechuudha si gale ergaan hangana isiniin jee maaltu sakkaree iyyaa fi faarsee bulaa fi gartee riphee ololaa warraan ji'uun kana gartee riphee ololaa jechuun warra gartee dhokatee miila tokkoonis as dhaabbatee miila tokkoonichi dhaabbatu abbootii qabeenyaa tana dabalatee sheekotii manzaraa tana dabalatee riphee ololti gaafam yoommoo gareen jaawarii fi gareen marroo tunfaan kan mo'atan taate haayibar nuti kana turreemi maaliyaa duraan ajjala dhuyisan lat godhatanii dhufan riphee ololaa jedhaman warri kun sii galee warra dhokatee sii galee itti oofu maaliif riphee ololaan kun hundi sakkaree iyyaa kana bira waan akkana haasawanii waan isaan gartee riphee ololaan biratti haasawu abbootiin qabeenyaa biratti haasawitu kana gabbahee maaliif haqqisuun barbaachise waan jedhamu laallaa jechuudha wanni kun taheef yeroo jalqabaatiif qabsoon oromootii fi qabsoon karaa nagayaatii fi qabsoon karaa hidhannoo walitti araaramte yeroo nagayaatiif yeroo jalqabaatiif oromoon anumaa fi atiin ati gartu kun isnaapparii fi kompiitara walii galchuu dandeenye jechuudha kun warra du'aatii fi jira kun warra mata dhukkubbiitii fi jira warra bara jahaatamoota qabsoo oromoo tana gartee akka isiin milkooyne keessa taa'ee akka kaansarii waa nyaattu nyaachaa ture kana milkiin tun gartee hedduu isa baareessiti injifannoo dhihaachuun oromoon saksiis kara milkittichi deemuun gartee jara kana baareessitee jirti jechuudha baaragaa iyyisiisa sigale baaragaa iyyisiisa baarayni kun iyyisiisee oromoo duchisiisuu ni danda'a abadan duchisiisuu hin danda'u jechuudha akka isiin hin sossoonetti gandummaan isaanii akka milkooynetti gosummaan isaanii akka fudhataman qabnetti ziggoonee oromoo gadhaabne sigale kaayyoo abboota keenyaa daandii abboota keenyaa sanirratti qabsoon deebitee jirti jaalattee jibbitee kana keessa gana an arsijii afaan bani an harargejii afaan bani awwallagajii afaan bani awwallojii afaan bani namni gurra kana si dhaga'u taa'u hin jiru diinni keenya tokkichaa eenyu sirna bilisiqinnaati sigale kachi jiruus maarree kachi jiruus miitirkishu kachi jiru diina keenya nuti 4 kiiloo nuuf gaara jira warri 4 kiiloo jiru gaara jira nuuf sigale ati maybe faayidaarra arkachuu woboo yoo dhuftee jijjiiramni yoo dhufee qabeenya kiyyaaf gartee protection naa kennamin jiru way gartee anaan gadhumatti sigale jara kana wajji dhaabbachuun qabayotti mirga keeti anamma sakkareeyyaa Khadiir Martuu fi injuu kana waan takkaan galatoonfachuu barbaada isuma maal galatoonfachuu barbaaddanaan jaa durbar daqiiqa 5 woboo fakkaateeti ani ilma wobooti amma wobollee arrabsuu eegale as bahee numaatu clear ta'e bilziqinnaa ta'e bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhuftee nuti bilziqinnaa nama bilziqinnaa nuuturra gatii kafale osoo bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhufte anaatutti lafee gadhaabe ozoojii anafaarraa fakkaatti jechuudha sigale kan isaa fi haftaamuu lammuutii fi fakkaattonni isaa afaan asitti gartee gaangistara gatiin qabne nu bitanii asii gartee jireenya nu dhoorkan karra gatii kafalee isa caalaa nu fa'a silaa akkas jechuu qabu anafa akka waan numaatu bilziqinnaa tana gadhaabee bilziqinnaan dhiigaan dhuftee bar bilziqinnaan maarreen dhuftee bar khiisha keetu gartee sababa bilziqinnaa faarsituun sii guutame malee khiishni oromoo duwwachaa deemu jira jechuudha haati oromoo gudeedamaa jirti jechuudha obboleettiin oromoo intalti oromoo gartee gidaara jalaa buuhaa jirti jechuudha ilmaan oromoo gartee huun gartee tokkicha qaban gurguratanii biyyaa bahanii hiraata qurxummii tahaa jiranii jechuudha bilziqinnaa dhiigaan ati fidattee kana hunda godhaa jira sirnichaa godhaa jira amma namoonni garii waan akka gartee rabbiin nama godhee wayi gaayaa borobbumaan nu godhee wayi maarrumaan nu godhee mitirkishoo jaansi rabbiin waan nu godhin qabu kan nu godhu jiru sirna sigale sirnicha akka namni dalagan akka namni baran akka namni waliin dhageeffan akka namni hojjan gibiraan si gidirsee milishaan taa'uu si dhoorkee
sigale halkanii guyyaa hidhaa fi gartee raayyaa ittisa biyyaa kan isin jettaniin raayyaa hir'isa biyyaa kan anjuun kana dargaggoota oofee ka'if jibbisiisee biyyaa baasaa jiru sirnicha kana jechuudha. Sigale sirnicha kana jechuudha. Saniifu gartee nu miidhaa jiru sirnicha. Gartee warri kana dhaadheessu sirnicha saniin tokko. As baheeti namichi kun bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhuftee bada dhiiga kiyyaan hin gadhaabe ammaa booda narraan tuqinaa je. Nuti bilziqinnaa yoo Oromoo tuquu baatte yoo qabeenya Oromoo zarafuu baatte yoo gartee Oromiyaaf Oromoo buqqisuu baatte daangaa Oromiyaa sarbamsiisuu baatte nuti wanni bilziqinnaa irraa haajaatti qabnu hin jirtu jechuudha. So bilziqinnaa teetiin du'a Oromoo irraa dhaabii je tan dhiigaan gadhaabatte san sakkareeyyaa. Khadir martuu namichee fiinjuu sigale nuti sirri wal beeyna Oromoo wajjin rakkate mee abbaa Khadir martuu fidiiti afaan Oromootiin interview godhe yoo inni afaan Oromoo waliin dhaabee dubbate ani martuun beeku sigale mee afaan Oromootiin as baasi interview godhe sigale adeero bakka irraa dhufte seena eeysa jaajarraa kaatee gaafa burqaa abbeesii xiqqaa si qabatee mana Adam Bakar si fidee achi gartee manni Adam Bakar jechuun kun mana foon itti gurguran ichi keessa taa'u ture. Ichi keessa gartee namaa ergamee hambaa namaa nyaatee rabbi gartee sababa wallee Oromoo tan cufti miiluma keessa kaatu tanaan sababa kanaan rabbi gartee wallaalota kanaa fidee kunsa kanatti gartee kaasitaa gurguratee as bahee jechuudha. Nuti warra sirri wal beeku jechuudha. Nuti warra sirri wal beeku ammarra guddaan ijoolleedhaa gartee warruma kaasitu masaa dhagahee biyyaa ba'e nuwaatu inni nu isaa asirratti arkuun ture akka nama nabi arkeeti isaaniif sigale akka nama nabi arkeeti isaanii sigale maaliif wanni takka hoggiin beeyne bar waan guddaa si fakkaatti saniifu namoonni keenya warra gartee clear an bilziqinna jee kana galatoonfachuu qabdanii jechuudha. Kana booda sirna si buqqisu sirna gartee si wanta si godhu jala yoo kan ati deemtu taate khaleessa qabsaawaa ture khaleessa kana ture khaleessa dhimma mataa keetiitti uummanni Oromoo guutuun amma gartee kallattiin si qaamtee jirti jechuudha. Black and the white taatee jirti jechuudha. Takka bilziqinna takka Oromummaa. Game is over. Kana booda gartee kunis Oromoodha kunis Maarreedha kunis Mitirkishoo wanni jaamu adeellam jirtu jechuudha. Sigale nama Oromiyaa diigu jiru kunis Oromoodha jechuun danda'an. Nama Finfinnee dabarsee kennu jiru kunis Oromoodha jechuun danda'an. Nama gartee Muyyaalee dabarsee kennu jiru kunis Oromoodha jechuun danda'an. Afaan kamiin hin jaan heera kamtu na jechisiisa. Sigale mee heera Oromoo kamtu nama gartee daangaa Oromiyaa sarbamsiisu jiru Oromoo na jechisiisa naayim jiru jechuudha. Amma tahee jaaniiti qaallichi daabloo sheeyxaantichi kun maal godhaa jira? Dhimma dirra dhawaatii fi dhimma Finfinnee irratti namni Oromoo quuqamu akka mari'anne warra biroo mariisise. Warra yaada san qabu ni beekani waraqaa fuudhaniiti dhimma Finfinnee nama dhimma dirra dhawaatii nama biroo kenna. Oromoon gartee dhimma wal falmisiisaa hin qabne dhimma pirezidaantummaa dhimma maalii dhimma xixiqqaa kanatti akka garee Oromiyaa irraa dhufte tan akka mari'attu godhanii jechuudha. Kana gartee mariisantu tartiiba qabaa fi miti. Mariisantu milkii fidaa fi miti. Mee yaaduma isaaniitu ilaalaa jechuuf iyyaafin isinitti hime malee Oromootu mariisan irraa abdii qabaa. Oromootu gartee mariisantu jijjiirama naa fida jee mariisan eeggatu jiraaf isinitti himaan jiru jechuudha. Sigale saniifuu uummanni keenya gartee warra qolola firraa baasee lilmeen Dr. Jawween dirjurtun qolola firraa baasisiiftee as baafte kana sigale ganaa yoo ati qabsaawa jettee kanaa wajji yeroo ta'e gubte dhimma mataa keetii ta'e yeroo sigale dhimma mataa keetiiti jechuudha. Namichi gartee duraanuu wanni nuti halkanii guyyaa irraa dubbachaa turre sakkaree iyyaa takka Khadir martuu kan isin jettaniin kana wanni nuti irraa dubbachaa turre isaatu gartee hawwaboo irratti kanaan ta'e waan qabsaawaa isinif fakkaatee fi sigale dubbachaa turre jechuudha. Maaliyaa isaaf irraa baasee as bahee jira jechuudha. Ani gartee paartii amma dhufte tana dhiigaaniin fidadhe jechuudha. Paartii dargaggoota keenya fixxu
shifeerrutii harargee tagartee dalagachuu baatu bara hoggii waaqeffatu an ilma harargee an maarreedha ifiin jaabar harargeen sun ammoo dhumaa jirti buqqa'aa jirti sigale shifeerrutii si gabbaatee jimaa finfinnee geeffachuu hin dandeessu sigala kan inni waaqeffatuun kan inni jala hiriirsee namaan arrabsiisu warra harargee jiru kan sigale saniifuu maraataa fi abbaa hidhate yenneeti hidhannee sigale nuti oromoota naannoo birootti himnee jirra jechuudha sigale namichi kun gartee oromummaarralee humaan qabu sigale an dhugaan siiyo deebisiitii garuu akka namichi keessa dhalatee guddatetti biyya san keessaa qooda fudhachuu biyya san qabeenya qabuun dandeettii qabuun gargaaruu ni danda'a mirga isaati sun ni danda'a jechuudha sigale kasii dhimmamu kasii rakkatu ilmumaa ati ihe jettee dhalte karakkina keessirraa gartee rakkinni keessa dhukkubsu karakkinni kee rakkina isaa ilmumaa ati ihe jettee dhalatte sigale yeroo hunda namni tokko yoo loqoda naannoo tokko sirriitti sirreessee dubbate namni kun maalii oromoo qabsuma oromootu wanni balleessitanaa jechuudha oromoon bar duroggii wal fuudhu ilma eenyuuti gosti isaa maali sigale gandi kun ganda eenyuuti gosti isaa amma gosti tiyya ilma ala 12 ala keessa maali khaaxo keessa maali yaba akkasin lakkaawwadheetiin ibidda kiyya galuu danda'a akkasitti oromoon aangoo walii kenna malee sigale mee gosuma khadiir martu takka gosa abaluuti jee gosa isaa himatu hin jirtu sigale takka adeero isin dubbiin beeytan dubbii quban qabdan nagee agartee nama sintahini wajji yeroo ta'e gubu jirta jechuudha abiyyi harargeeti wajji yeroo gubu jirta jechuudha abiyyi bar gosan qabu ni beeyta abiyyi gosan qabu amantiin qabu sigale wata kan qabu isaa dhufeen beeytu maalirraa dhufeen beeytu garuu jimma himata jechuudha jimma sanuu bashaashaa innaan እንደዛ ነው ከዲን ዳደቱ sigala saniifu abiyyi harargeeti wajji yeroo ta'e gubu jirta jechuudha kana wajji yeroo gubu itti fufta mirga keeti mirga namaa duran dhaabbadhu jedha mirga keeti garuu akka nun ta'in qofa si himuu jala muree si himuu barbaadeeti sigala an uggiin seenaa tana an haasa'u inni sirri beeka atin beeytu ta'a atin beeytu ta'a sigala saniifu namni dhugatti saba kanarraa uumamee saba kanaaf laalatu sigale saba kanaaf laalatu arra gartee osoo harargeen akkasitti dhumu jirtu sirni kun nama harargee caalaa miidhan qabu dhugaan siiyu waan ummanni harargee ta'u jiru bineensi gaaraa ta'utti jiru ummata daldala dhoorkanii ummata karaa tokko hin qabne yuunivarsiitii takka hin qabne BP University takkan jaarree harargee mana haakimaa tokkoon jaarree waanuma wayyaanii nama dura jaartee sirnoonni dabran jaaran sanuu caccabsaa jirti jechuudha sigale san gubbarraan kan takkaa sirni tokko ummata kana naggadarraan dhoorkin harargee oromoonni kutaa biroo hundi ni beeytan namni harargee keessattuu haawwan harargee dalagatanii ilaal akkatti ilmaan guddisuun beekaman ummata qulfii ummata qashxii ummata ajaa'ibaati ummata santu arraa harka maratee waan dalagatu dhabee sadaqaa kadhachuuf saaxilamee biyyarraa baqachuuf saaxilamee harargee dur itti baqatanii arra namni keessaa baqachuu jira sigale warri gartee harargeen akkasitti dalagattee jimaasii gurgurattee bizinasa sossoofattee akkasi jiraachuun isaan gubuu ture arra sirni kun akka isaan barbaadan waan harargee isaanii godheef jecha sirna kana wajji dhaabbachuuf dhiigaan fidanne siin jedhanii jechuudha warra ummata harargee kanarraa hijaa qabu mee mucaa tokko qacalee tokko kan hin poosti godhe na jala gasseen halaala harargee lixarra milishaan maallaqa fidi jennaan mucaan kabajee dhaabbate ilma aadaa fi safuun guddate rabbi rahmataa godhuuf dhaabbate mucaan tokko kee biraa fiigaa kute mucaa itti lakkaawanii jechuun maallaqa irraa dhabne osoon arra ijoolleen harargee mootoraan dalagattee galuu hin dandeenye ayisuuzii mataa isaanii ooffatanii jimaa gurgurachuu hin dandeenye
mee harargeetamtu sigale harargeetamtu khun harargeetamtam keeysaa bahe yoo harree keeysaa bahe malee harargeetam keeysaa bahe naayin warroota garii kagartee maarreedha mitiqishoo jettanii fi waan kana haasa'u jira sigale walirratti hin duulinaa isin nama wanni akkas jaamu jirtu adeero nuti sirnarra duulu jira walirra namni duulen jiru sigale walirra namni duulen jiru saniifu arra sila ilmi harargee tokko hidhatee gaara seenuu qabanarraa eegale sigale abbuma feeti sirnuma feeti sirna harargee afaan qabe sirna akka Abiyyi Ahmad Alii caalu tokko naafiti hinjiru jechuudha takka harargee keessatti namni gosaayyoo wal qoode akka nama qullaa gabaa keessa deemetti namni if qaanfata sigale ati oromoo jennaan obboleessa keenya nuti afaan oromoo faa sirreessitee dubbannaan nuuf nabiin siin jedhe harargeessantu arra ati gostame ala hay warra ala itti haamaa jedhanii reefa ciisu biraan tarkaanfatanii walirra kutu jirti jechuudha kana hunda maaltu godhe ilmaan nu keessa dhalate kana jechuudha sakkaree iyyaa kana faadha jechuudha sigale arsii dheengadda gartee lafee walitti cabsinee jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf ichi gartee obboleeyyan kiyyaa jira jee caccabseetti dhufe sigale arra afaan godhanii gaara kana keessatti namni muka walitti dhiibee arra namni gartee lubbuudha wal komachuu sodaatee jechuudha wanni gartee kanaa booda ganda abaluun naan jaa maarree abaluun naan jaa wanni jettan hin jirtu arsii keessaa namni rakkoo finnaan ka dura gabbee komatu ana oromoonni gartee tokkummaa teenyatu duraan deebinee jirra jechuudha wallagga keessaa namni rakkoo nurra finnaan ka dura gabbee irra barreessu komatu ana jechuudha waan gartee huccus gootanii maarree jettanii gartee warri giiftaraa tiktookaa kun gartee ittiin daldalachuudhaaf garee jaarratee minaamin godhu sun oromoo bakka hin buutu jechuudha tiktookaraa fi giiftaroota sakkaree iyyaafaa bakka bu'uu dandeessi jechuudha garuu oromummaa waliigala nuti gartee abbootiin teenya wanni nuu dhaaman diinni kee tokko biitti tee takkaadha saasetti kagartee diina keessan sirra dhaadheessu diinuma keeti jechuudha nu barsiisanii jechuudha warroottan sanitti amantan ayisoosh wajjin hiriiruu dandeenya gartee kammoo maarre tahaa Abiyyi nama sossoosu hin jiru adeeroo jaawarummaa ati tuuffattu kana akka dawaa piippii ta'e nu caalaa namni beeku hin jiru sigale namni piippiin addunyaarraa sodaatu rabbi caalaa jaawarummaa mati ani kun keeysan ture piippii tanaa keeysan ture na aman sigale gaafa jaawar waa barreessu deemu namni kun albaatii fi qabu hin ta'u piippii keeysatti ammallee akkasu wanni baay'anni jaawar arrabsuuf jaawar miidhuudhaaf jaawar gabbuusuuf baafte khalola tikraay baafte wal qixa irra caala malee irraa gadi biti lola tikraay guddaa sanirra barru jaawar mamma sodaatti piippii ati immoo uggin akkana siinjuu sii galuu dhabuuf ammalchisa maaliif waan kana qilleensarra garta malee keeysoo isiin beetu jechuudha wanni kun keeysoon isii caccabaadha yoo akkatti irkattanii jiiti nurra jiiti akkamitti akka nurra hin jiine qabrii qotuuf qabnaatu hayyoota kana bira teessisaa jira malee amana wanni hingaliniif waan gartee hayyoonni oromoo kun Abiyyi kana diiguu dadhabee bakka jabina isaatiin akka deemu jirutti fakkaatti tayoo inni diigame baddu yoo wayyaaneen osoon ittiin qophaa'in diiguun hagam takka argatiin nu kofalchiisu jirti itti qophooyineeti gartee akka nuu ta'u diinaatu gartee itti nama qopheessisiisutti bakka inni itti kufu boolla sirri qotu jira malee namni Abiyyi diiguun sakandii takkan fudhattu wallahi billahi wa rabbul kaaba asii bakkaan taa'u tanaa rabbiin hankaase sakandii takkan fudhattu karri inni dhaquun jiru nama miidhu jira yes
Oromiyaa diiguu jira yes garuu harri inni dhaqu jiru hin harri inni dhaquu danda'u hin jiruutu hayyoonni suuta gartee isaaf sirritti qabrii qotu jiran malee sitti hin fakkaatin sirna kana waan diiguun dadhabamte sigale waalaikum salaam jaalzizo sitti hin fakkaatin guyyaan irraa kun arri boruu miti boruun iftaanii miti ni jijjiirama wayyaanee gartee akka dhiiratti hidhattee akka dhiiratti intelligensii jaarrattee akka dhiiratti diplomaasii addunyaa tanaa guutuu kontrol goote Ameerikaan guddoon tun afaan wayyaaneetiin dubbattee pirezidaantiin Ameerikaa dhaqee waggaa 100 isinii kennine jee biraa deebi'e dhiirtii amataan gatti diidanii beeytanii gaafa jaawar gaafas qabsoon dhufu maal turte Oromoon tun diasporaan biyya alaani beeytanii namni kun akkuma arraa kanatti gosa gosatti damiina godhatee hayyu duree godhatee deemuu ture jechuudha. Kana hunda facaase dura akkuma arra facaasu jiru kana agarta. Akkasuma facaase. Oromummaa irratti akka abdii horatu, akka wal abdatu, akka wal dhageeffatu godhe. Sigale. Hoggi facaasu akkas godhu boodarra maal qabsoo taas dhufe jechuudha. Amma already qabsoon qophooyteeti namni walirratti abdii dhabnaan kana facaasu jira jechuudha. Kana facaasu jira halkanii guyyaa xiqqaa guddaa TikTokiin, Facebookaan maaliif gartee ijoollee isin biran dhaqin way abaluu wajjin haasa'in jettu hunda gaddeebee maaliif wajji haasa'u jira. Haasa'u tokko nama dura isin haasa'e. Isin waan namni xiqqoo isin hinjuu itti kofaltanii tuma bira kuttan malee. Kanaa boodaan isin hinjee osoo hin jawween TikTok irra hin dhufu. Kanaa booda gowwaas akka gowwatti gowwaa taaneef irraa dhoorkinaan isiniin jee ture. Maraataas akka maraataa taaneeti maraanneef irraa dhoorkinaan isiniin jechaa ture. Beekaas beekaa taaneef irraa dhoorkinaa jechaan isinii ture. Mammaayisa maaliitiin xumure fadhiidoo haga isiin geessutti gaddeebi'anii kabalaniif irraa dhoorkan jechuun isinii xumure amma dura. Longi taayim osoo hin jaawar TikTok irra hin dhufin dura. Isin garuu waan hin alaamaan hin isinii kaa'utuun irra guddaatti kofaltanii tuma bira qottan sigale. Sigale. Akkasuma taati dubbiin deemaatuma jirti. Abiyyi ni xumurama ni xumurama. Dowori kar tokko ndamu. Amma namoonni gariin Oromiyaa diigaa miitirkishu dachii Oromoo eessa geessuu danda'ame naami. Ilmaan Oromoo jeesuu ni danda'a yes. Oromummaa garuu isa dhiisii ka isarra dhiiraatu ajjeesuu hin dandeenye. Ka isarra dhiiraatu ajjeesuu hin dandeenye. Keeysoo tolfachuu kana marshii keeysoo kana agartee wal qixxeeffachuu nu rakkise malee sirriitti imma kana eega wal qixxeeffanne ni eeyda booda. Abiyyi akka ta'u ta'a. Amma gartee sakkaree iyyaan kun hundi kabbahuun kun qolola sabboonummaa san lafa kaayee as bahee woboo arrabsee jaawara arrabsee hayyoota Oromoo kana kanumaatu uummataa sagalee ta'u kana guutuu arrabsuun kun is good qabsoodhaa godhu jira. Finiina qabsoo oggee liqimsiiftee garaa isaa keessa yaasa. Albaatii dhukkubaa tana keessaa dhiqa. Sigale. Meeqa gayyaa'u jira laali. Guutuun akka waan jaawar xiqqeessuudhaaf oggii jaawar fakkeenya godhattu fa'a gabbaatee maqaa kiyyaan pinkii goongii sanfaa amma namicha. Bishaanirra wanna ta'e sanfaa gabbaheeti maqaa kiyyaan jaawar hin dalagu. Jaawar fakkeenya maraattu akkasii fa'a jira jee malee. Maqaa saadhiisi maqaa nama isaa oliitiin takkaa jaawar siyaasaa dalageen beeku. Jaawar nama waan godhu beeku waan hojjetu beeku. Nama aabaa'oo gartee ati amata meeqa waaqeffatte hudduu sii keessa seenee miciree keessaa gayyaase aabaa'oon ati haasoytu hogganoonni ati haasoytu kanaa barsiin jee si garsiisu jiru jechuudha. Adeeroo nama kanaa jaarraa meeqa booda harkatta handugaan siima. Nama namni dhageeffatu, nama namni irra walii galu, nama namni wajjin deemu, nama sanuu beekumsa waan kana qabu. Sigale jaarraa meeqa keessa harkatta. Nama murannoo qabu, nama lubbuu fi sii kennu kana akka marroo dirribaan jaarraa meeqa keessa harkatta. Sigale saniifuu uummanni Oromoo waan gootanii fi waan hin goone keessatti ilaaf ilaameen wal dhageeffadhaa wal jala yaa maal ta'uu qabna. Sigale. Kanaa booda qabsoon Oromoo feemasoota TikTokiin warra Facebookaatiin hin ajajamtu hayyoonni as deebi'anii jiran as bahanii jiran. Hayyoota kana
gaardii taatee fi gartee bineensa gartee piippiin shayitaanni leenjisee as ergu quubsee as ergu kana dura dhaabbattee karaa dhorkachuu qabu sihii jechuu ta gosummaa ammaa booda na amani yoo ammaa booda wanni gandummaatiif wanni gosummaa kaate hijibaanaan jiru beekaatitti gadhiifne ibidda gosummaatii fi gandummaa kanaas haa gubatanii harkanii joolleen bar hoggee ati ibiddarraa dhorkitu sigale ibidda sawwaan gaarii seeti itti gadhiifta xiqqoo ngarre namni wanni gariin dura qabeete hoggii inni gubate booda ichitti ndeebu cufti gubatte harkite waan oromummaa jaan tana haga isiin mi'ooytu waan tokkummaa jaan kana haga isiin nama toltu haga isiin urgooytu cufti arkee jira sigale cufti arkee jira kanaa booda juuzni gosummaa fi gandummaa cufamee jira jechuudha injifannoo teenya alhamdulillah rabbil alamin saniifu wanni godhuu qabnuu fi wanni godhuu qabdan wal dhageeffachuu adeemsi qabsoo kamit deema hoogganaa keessan dubbisu wajjin haasa'u laayifii isaanii jala deemtanii hordofu isinirra jirtiin jaa namoota immoo gartee wantoota amma armaan olitti haasa'inee kunne kanaan isinit deemu ilma adeeraan tala adeeraatiin isinit deemu sigale daadee sirraa hayaasu jettee firraa ofuudhaan ilma oromooti aan ilma gandaatii miti aan ilma gosaatii miti jettee firraa ofu gosatee kabajuun jaalachuun akkuma jiru ta'e garuu kana keessa dahoo godhateeti khasidii guutu irra baay'ee waan ta'eef naaf jiraadha kanuma sheer walii godhaa baay'ee isin jaalata sheeni baay'ee isin kabanya amma kubbaanis dhiyaatte ichi yaana sakkaree